Way Aleeksi Taayyee dhaqqabaa namni dilli kun durfamaa jira ammaan tana akka ganamaatii miti. Aboo koottume liinkii kanaan gasseenaati dhaqqabaa yaaboo. Isaa'u nama 300 hordofa Feesbuukaan nama 280 meeqa. Namni kun namni dilli isa jala jiru kun kaartoona taatee hin beekan. Miidiyaa kana gubbaa gaafa haamilee walii eeguun dhufte gaafa haamilee wal jajjabeessuun dhufte namni keenya kun silaa awoo wallahi habashaa tana gizee garii wallahi faaniin godha gizee garii tak wallahi ummata habashaa kana beeksisni wayii haa dhufu gargaarsi wayii gataa dhufu TikTok irra wal taphachiisuun haa ta'u hamilee wal ol qabuun haa ta'u ummata habashaa kana ummata wallahi waggaa 160 kana guutuu quba hudduu nu kaayee jiraataa ture ummata baqa niin dinqisee badhaan ummata habashaa kana keenya kun yaa Oromooti yaa Oromoo waggaa tokko khayrii feete dalagiif mucaan kun guyyaa meeqa guutuu as gubbaa iyyuu jira 52 qofa laayikiin durfamaa jira amma namni dilli na jala jiru kun dilli isa jala jiru kun dilli aslii jala jiru kun dilli namni foostiin godhin hin jiru sooshaal miidiyaa kana gubbadhu waa dubbachuu nama dila kana keessa Oromoon tun garii laalteetuma baatee maali uummanummaan kussu aboo gasseen liinkii tana tuqee budaa gootee nan eegini rabbiin ratanaaf bar ummata habashaa kana rabbi gizee hunda nu caalchisa wallahi boortaa waliin naqanii dhugaa walitti himuun gaarii gizee garii ummanni habashaa kun mee beeyisa wayii ilaala adoonaayi tokko hogga gawaa gaffite guyyaa tokkotti qarshii miliyoona 5 fudhate moo maal fudhate nama kana follow galcha hangana godha jeetuma miliyoona galcha guyyaa tokko fudhate guyyaa 3 moo 4 guutuu laayikii tana bakka tanarraa ol sosootuu dadhabee Oromoon kun bargaa namni agarreen jiru dhuguma dubbachuuf dhuguma rabbi ummata kana keessa miqqanyummaa wayila azaana rabbiila azaana beela osoo nan haasa'u dhuguma rabbi miqqanyummaa ummata kana keessatti uume malee wallahi amma mucaa kana osoo namni dilli namni hangina jala jiru kun osoo akka gasseene ammaan tana namni viidiyoo kana arge kun guutuun laayikii godhe sheer godhe har'aan tana hin kafaltu boriif jalaa heexa osoo gaqqabee namni dilli kun bakkuma takkaa sheer godhe har'aan tana fuudha mucaan kun har'aan tana itti dhabamee fi goolabamaaf ummata gamanaan itti iyyite boomee jala gasseeni deemi liinkiin anas kaayitan akkanuma gadhayi maqaasaa kana jala seenaa namni dilli kun itti iyyan bargisee garii ol sibuura ummata dila kana ummata jaalalaa jettee ati waggaa meeqa guutuu hojii jiraatu hawaasa keessaa baate kana habashaa wayii fiddee chaalenjii yoo sii kannete feemasiin gurguddaan kun ni qaanfatanii sodaata nagumaan itti seenee salphadha je ummata dila kana bira ummata gurguddaa dila kana bira ummata sa'aa takka waan ajaa'ibaa galmeessuu danda'u kana biraa namni gurguddaan kun wayii seenuu qaanfatee tatta'a kanumatti by the way mee makiinaa beeksisuun haa taatu mana nyaataa beeksisuun haa taatu beeksisa ajaa'ibaa ummata santu hojjetaa jira abbootiin qabeenyaa keenya kun akkami beektaa iftuula akka waan Oromoon tun guutuun isa quba qabdu wayii iftuula gaduma beetuma makiinaa nama 2-3 gurguratee ol deebi'ee manuma isaatii jimaa qamee dhuufaa oola beeksisa hojjedhaa wal guddisaa ijoollee sanii maallaa kafalaa nama meeqa as jalaan namni hojii keessa jira jechuus jalaan hojiitti nama meeqa hojii bobbaafte jechuudha abbaa qabeenyaa gaafa taate gaafa chaalenjii wayii gakkannite nama meeqa hojii jijjiirte if jijjiiri jetteeni akkanumatti hojjetee wal guddisa namni ummata guddaa nama ummata hagana ga'u kana chaalenjiin feete yoo kannamte amma Aleeksii maaltu kannameef laala warra haarawatti inuma quban qabnee jira gaafa poostii nama harkan fiiguu waanuma tana si dhiiroo maali wanni tun maaliif ta'e namnummaan gajjee ilaalu jiru osoon dubbisi warra komantii godhu jira mee Aleeksii jala gasseenaatuma suuraa isaa takkana jirtu tana laayikii godha amma namni dilli kun irra deebiitiin isinitti hima har'aan tana badhaasa silkii tana fudhata yoo isin moosiftan hawaasni dilli kun yoo moosiftani silkii tana fudhata amma nama biraatiin ijoolluma Oromoo biraatiin wal dorgomaniiti ijoolleen dursaa jirti garuu eeda dursee ture ammaan tana dursaa jira namni gaa wakeenya kana wallahi ilaasiim Oromoon tun ijoolleen tun hundi bakka takkaa sooshaal miidiyaa kana gubbaadha iyyaa jirti guyyaa hanga kana warri amma isaa wal dorgomaa jiruu fi warri inni isaan hundinuu
Guyyaa meeqa iyyaa jiran asuma teessi asumaa kadhatti barboo viidiyoo 7-8 hojjetaa namni kun hundini poostii 20 yoo godhe Aleeksi liinkii 100 yoo sanii 100 ol yoo godhe bakka hundatti poostii namaa hunda jala bara kadhaa gaafa akkanaa hamilee wal jajjabeessan gaafa akkanaa maqaa wali godhan bara silkii tan amma nuti hiriyoonni bara nama sadeen kun nama 4-5 akkana wali buune $200 yoo darbine boodeen bitadhu jennaan ni bitata arrama bitata osoo boruun taane nama 5 yoo walitti akkana tammaan tan asirratti teenyee ergineef nam tokko kophayyoo ergeef godhuu fi danda'a garuu chaalenjii bareedaa hamilee bareedaa kanaanii wal bira dhaabbatanii wal jajjabeessuun waan bareedaadha sooshaal miidiyaa irra beekamtii argataa peejiin nama sanii ni guddataa hasaani guddataa isin wal guddiftanii akkasin namni shaashaa godhaa wal keessa deema malee ammaan tan nama diilaa viidiyoo kana laalu keessa namni tokko silkii tana biteen kan nuuf amma fakkeenyaaf silkii amma Aleeksi guyyaa 3 guutuu iyyee dorgommii godhaa fi jiru tana namni tokko biteen kan nuufi isin kun hundi amma waan xiqqoo tokko akkana walitti haftaf jetta amma waan tana edana silkii ajaa'ibaa tana Aleeksi taayee amma viidiyoo hin dhufu dubbiin sanii miti hawaasni keenya itti baratuu qaba chaalenjii wayyoo kanname nama sanis jajjabeessee boo ustaad ibsaa sooshaal miidiyaa irra beekamee waan ijoo kana guyyaa meeqa guutuu dhiibanii 500 geessanii birrii miiliyoona takkaafuu fi waa kannuufiidhaaf dhiibanii uummata kana wallaahi yaa akhi nama ajaa'iban mee amma ijoollee abashaa tana laala galgala tokko gad dhufeetuma chaalenjii akkanaan naa kanname waan tiktok kana fooloo hagara galchaja amma ta murti guutoo bakka kanaan ammaas waan takka isinitti hima murti guutoof makiinaa manaa bareedduu takka kannameef makiinaa san mucaan san amma fooloo 150 tiktok gurbaa sanii galchee makiinaa san fudhachuudhaaf ganaa baatii takka as gubbaa iyya murti guutoo waan bara halkan tokko namni maan isa jala jiru dulli kun hogga viidiyoo san agari huufu godheetuma ol baasee boru makiinaa qe'ee mucaa dhaabbattu baatii meeqa as gubbaa iyyuu taamu murti guutoo ganaa sagantaa godhadheetiin galgaluu liivii taa'ee itti kadhadha jaabira taa'ee bar makiinaa bilaasha kannamtuuf qarshii tiiktookii fooloo gurbaadhaa 150 galchuudhaaf wallaahi ummata akkana jiruu nama jibbisiisu hawaasummaa wajjiin keessaa ba'an nama jibbisiisu an takka argeen beeku borurraa kaafadhu guyyaa chaalenjiin kanname bum itti godhii nama san dorgomsiisi caalchisi biraa deem borurraa kaafadhu fooloo ta'e inni hawaasni jechuu barbaada guyyaa chaalenjiin kanname gabbahee namni hamilee wali godhee wal jajjabeessuun dirqama amma Aleeksi taayee guyyaa 3-4 fooloo 100 takka amma hawaasni kun itti gajjigee fooloo 100 takkaan gahee achitti afaan nama qabachiisu heefataniiti mucaan kun guyyaa meeqas gubbaa iyyaa jira murti guutoo makiinaa manaa kannamteefitti tiktok gurbaadhaa 150 qofa galchee makiinaa manaa bareedduus akkas fakkaatu san fudhachuudhaaf ganaa baatii takka as gubbaa iyya an argata namaarraa dantaan qabu hundaaf hin gammada mucaan san amma osoo makiinaa san bilaashitti argata jechuudha tiktokii fooloo 150 namaa galchanii haguma salphatti makiinaa manaa argachuu jechuun waan naxan namaa ta'e jechuudha naxatti badhaafame jechuurra zulmii histii walii yaaduu irra caala hawaasa kana osoo namni humni lama jala taa'ee laaluuti namni sun tokko walakkaa keessaa fooloo godhe nama kuma takkaa keessaa fooloo godhee tattaa'a dilli kaan oseetuma tattaa'ee walitti eega bara hinaaffaa taatu histii haa taatu rabbiin ummata kana keessa waan kaa'een agarreen boo waan akkanaan naa kannamee gastee naati fooloo tiktokii kana 150 naa galchaati makiinaa tanaan fudhadha hoggaa inni jee namni humni lama ka jala taa'u kun bakka takka yoo goggodhe dhumatee jechuun boruus nama akkasii godhaa. Fiixee mucaan boru makiinaa manaa qaba. Niin sobee hawaasa kana. Amma murti guutuu haa taatu wanni Aleeksi taayee haa taatu. Chaalenjii kana fudhachuudhaaf guyyaa 3-4 as gubbaa iyyaa jira. Nuti warri sooshaal miidiyaa kana gubbatti mul'ata qabu hawaan kana poostiin godhin hin jiru. Marsaa 2-3 karra deebi'ee poostiin godhiniif hin jiru. Laaleetuma nama 8 nama 20 meeqaan laala suuraa takkitti an poostii godhu nama 30 40 laala. Nama laayikii godhe nama 100 takka. Nama 300 nama 500 laayikiin hubar nama 40 laalee jechuun nama poostii kiyya tokkicha argeetu badhaasa mucaa kana fudhachisee qotee jechuudha hiikaan osoo namni kun hundi laayikii godhe bara ummata hoggaan budaadha budumaaf taa'ee silaala gaafa nan siin jedhu waa malee miti akkanuma afaan banee ummanni kun buduma wayiitiif taa'ee si eega hawaasa keessa gaafa carraa wayii sii kanname namni kun hundi akkasuma sii godha
gaafa carraan bareedaa wayii sii kenname namni kun hundi siis akkasuma jajjabeessa. By the way, suuraa ankalee poosti godhe ammaan tana screenshot godhe isinii fiduu danda'a. Nama 49 ilaale suuraa takkitti suuruma kana poosti godhe lama jajjabeessaa jee bira qote. Suuraa ammaan tana ree ta liivii kana gad jirtu taniin amma poosti godhee dhufe. Nama 7,000 ilaale hagumaan ammaan tana poosti godhee dhufetti 7,000. Nam 7,000 kun amma gasseenee laayikii achumaan godhee fi bira qote jechuun asii. An ummatuma kana wallaahi fa habashaan tun osoo waan isin qabdan uraa isin qabdan hundatti isin guurte dasna godhaan. Wallaahi yoom Oromoon Suudii keessa jirtu ijoollee muka hudduu waliif diyyan osoo habashaan tun jiruma isiira guutuu muka taatee sibiila taatee waan ifii taatee uraa isin qabdan hundatti isin dhiibdee sanatti tola turan. Ummata waan takkaa waliin guddisne ummata waan takkaa waliin jajjabeessine. Mee amma namni dilli as jirtan kun bakkuma takkaa gasseentanii mucaa kana laayikii itti cabsitanii yoo as dachaatan eessa jira? Namni viidiyoo kana laalu guutuun kaganaa dhufee laayivii kana laalu guutuu yoo dhufee bakkuma takkaa gasseenee laayikii godhee sheer godhe waan biraa takka hin barbaachisu waa lama qofa. Komantiin dantaasaatii abbaan fedhe ni godha jedhiis. Sadeenuu godhuun waanuma jiru garuu laayikii fi sheer godha. Bar waan guddaame asiin laayikii qubaan tuutee fi asitti komantii milkaa jetteeni asitti ammoo sheeriif jala gootee bira qotta boriif jala kaaftee ofeete gaafa guyyaan dhumate chaalenjiin dhumate irra gojaniif jala kaaftee ofeete. Namni argata walii irratti yaa ummata kana yaa habashaa tana yaa osoo rabbi habashaa godheena uume jalqaba maal godha jechuun nama dhufa gizee garii wallaahi saba guddaa kana bira if jibbuus dhufa wallaahi laaziim. Boochi bilaalime beeksisa wayii tokko abbaa wallaahi du'aa nama fooloora 100 qabuuf yoo beeksisa wayii kannan har'aan tana fuudha. Waan si ajaa'ibu har'aan tana fuudhaan siin jee. Wayii waan fagoo jiru amma Adonaayin dheengadda birrii miiliyoona 5 kannanii fi osoo Oromoo birrii miiliyoona 5 naa kannameetiin qaqqaba jetteeni. Ammaan tana namni biraa harkaa fuudhee kota ummata histii walii yaadu. Ummata akka kanaa histii walii yaadu. Warabbi argeen beekan. Osoo mee abbuma fedheef ustaas raayyaadhaa birrii miiliyoona 5 akkasiitii kannamee jaani kasaaree gala. Handugaa walitti himna. Inki jiba namni kun hundi. Jaalala bara balu kan ummata keenya wal jaalala. Tu. Waayi ummata boo dhufee namni kuma mee bar amma gizee asirraa bee. Wallahi suuraa reefu posti godhe nama laale screenshot godhee isin maxxansa. Gasseentanii laaltan. Laayivii kana gubbaa isaa jira jechuudha. Suuraa san screenshot godhee isin maxxansa. Namni dilli suuraa san laalee kutee osoo gaduma seenee laayikii godhe eessa jira? Waan si ajaa'ibu. Aleksiin ammaan tana nama 500 ol nama 800 nama gara miiliyoonaa lakkaamuutu suuraa Aleksii posti godhe tana laale view Aleksii screenshot godhee fiduu danda'a booda. Namni dillisan osoo bakkuma takkaa gabseenee mucaa kanaaf laayikii godhee kutee mucaan kun har'aan tana nama hunda afaan qabachiisee fuudha. Bara nama waan Aleksii qofarraa dubbachaa jiru waan nama hunda waliin qabatu nama hunda laallatu irratti ummata akkana testii walii yaadu Rabbi na agarsiifne. Mee ammaan tana murtii guutuu waan amma reefurra irraan deebi'u makiinaa murtii guutuuf amma kan namtee murtii guutuu sa'a 24 ammaan tana laayivii irra taa'u jiru san. Eegi mee ganaa murtii guutuu guyyaa 15 taa'uu xiqqaate 150 ol galchee makiinaa san fudhachuudhaaf. TikTokii laayivii fooloo 150 galchii makiinaa manaa badhaafame jechuun bara obboleessu waan naxatti argame kana hawaasni kusi harka kaa'uu dadhabuu jechuun histiidhaan. Dadhabbine osoo hin ta'in histiidhaan si harka kaa'uu dadhabuu jechuun dhuguma ummata budaadha jetteetuma bira qotta. Bar nama 200 taa'ee ilaalamu haal gaddaa'u nama 500 taa'ee ilaalamu gaanan itti goru dhimma makiinaa saniif. Kaniin isaanan dhaqee ilaale sanii ol gasan dura nama hedduu ilaaluu danda'a. Nama 500 guutuu taa'ee ilaalu fooloo godhaa jee kadhata. San keessa nama meeqaa godhe beekta achirra ni mul'ata.
nama kuma dhibba afurii godhe mucaan san dura sa'a takka ol achirra taa'ee kadhachuu jira beek. Sa'aan an dhaqee nama kumaa fi 500 taa'ee ilaalamoo nama akkasi. Uummata kana keessatti rabbii mataa si gadi hin qabin wallaahi. Xiqqaa guddaan sheekaa fi xiqqaan guddaan sooshaal miidiyaa kana jiru hundi budaa yoo sitti ta'e malee waa takkaaf sin fayyadu wallaahi. Dhugaa walitti hima ani beektaa akka namaa kanatti irra qaqqabaa fi Oromoo tanaatu na jibbaa dhugaa himuun sodaa hin beeku akka si qurxeetiin kuta akka nama daabboo qurxatutti dhugaa si qurxeetiin kuta. Nin sobee isin dillee as jirtan kun dhuguma dubbachuuf chaalenjii akka habashaa kan namu san Oromoota shirraa ustaas raayyaa osoo kan nameen kasaaru dhabeen bahu osoo isaa kan name fakkeenya sitti maa jira. Ta birrii miiliyoona 5 taji'an san osoo ammoo ustaas raayyaa kan name bultii 15 guutuu iyyina yookaa nama dila kanaan guyyaa tokko fudhachiisuu hin dandeenyu abadan. Ummata deemaati yuutuubii teediidha teedii afroo deemaa reporti godha jennaan guyyaa takkatti sabskraayibii meeqa galchaniif ol gaadoo barisin isaan san ummanni kun sewoo achirraa badee ummata dhufe moo isin kun ummatuma keenya kan nuti dhugaan keenya innee keessatti ittiin nama dhiba gaafiif gaafachuu gaariidha wallaahi yeroo jara sanii hajjeesaa jennuun dhaqee fooloo godhaa dhaqee sabskraayibii ummata kana wallaahi hasilaa keenya ummanni kun ummata isin boo isin badee dhufe ummata badee dhufe gaafin nama ajaa'iba gaa dhuguma. Barboo jaarsaa jaarti wallaahi ijoolleen dorgomu jirtu hundinuu ijoolleen teenya ta'a Oromootii mi amma walli Aleeksii wal dorgomaa jiran hundinuu wallaahi xiqqaa guddaan jaarsaa jaartiidhaan saayibboottaniin viidiyoo 10 20 yoon hojjatin guyyaa haga kana keessatti gara imimmaanii jijjiiranii gara walaloo jijjiiranii gara waa wayii jijjiiranii namni kun hundi imimmaan buuseeti. Hagana laayikiin ol dhuftee 52 moo 53 jira amma gaadha ittanii namni hagi kun laayikii gootaniin saa. Hono maali tiyyaa maali Habiibaa faa bira seenee laayikii naa goosisaa jee kadhatee dallee achii takkittumatti hayyee godhaaf jetteeni ummanni gaa hedduu achi jala jira habashaadhaa achi jala jira kaarra guddaan ni beektanii mi Habiibaa TikTok irra teessu sanka deemaa godhaaf jetteeni qaxxeetuma 52 galchite haadheda. Sinin jaabar waanuma kanaa ogizee jaratti daan ni milkaa'uita. Qabsoo teenyaa isaanitti da'uun gaariidha. Akkasi isin ummata kijibaadha ummata akka faayidaa waliin qabdan ummata achirraa garamitti akka waan keessan haasawwanuu nama dhiba isin. Ankoon gaa dhugaa jaaladhaa beeki galli qimsi bishaaraan dhugi. Bar dhuguma isuma galli qimsi kanumaa dhugaa galli qimsi. Agartanii miree chaalenjiin nama hedduu kan nama sooshaal miidiyaa kana gubbaadha guyyaa 10 guutuu maxxanfamaa jira. Abbuma fedhe haa ta'u gad dhufee chaalenjii wayiitiin qaba jennaan boodee margadhu yaa arganni kun wayii wannarraa argatta rabbii si badhaasee teetuma mee barkumfaan laayikii qubaan akka tuqan tana moboota adeemtee arabaa tuqu jirtu. Ta'uunoo nama lammii Filistiinii tokko waa ta'ettee tuqu jirtu. Maaltu tuqeette baadiyyeettee tuqu jirtu gartee bartaanuma bar waan guddaa miti. Maallaqan kafaltu laayikiin akkana tuqan tun. Osoo maallaqallee kafaltee ati histii qabaatte biiqoon laalee suuraa namaa dubbisee barreeffama laalee akkam bareeddi maarree ji'ee kee bira qota bara waa maallaqan kafaltu akkanatti tuquun qubaa anaafis maallaqan kafaltu sirraayis maallaqa wayiin irreeftu quba sirraan murtu feesbuuka ummanni laamma feesbuukni kun doolaara 500 kafala baatitti doolaara 1000 namaa kafala feesbuukni kun takkallee waan faranjiin namaa kannituu fi Oromoo walitti quudhaa dadhabdi. Isha kam gootaa faranjiinuu sinifanne Oromoon wanni hennaa walifatti. Suuraa 2-3 chaalenjii amma fakkeenyi feesbuukni chaalenjii wayii sii kanna. Chaalenjiin guyyaa irraa deemti amma feesbuukni kun chaalenjii sii kanna. Chaalenjii akkamii ji'atti yookaan guyyaa torbaanitti poostii hagana godhii riilii keessatti hagana poostii godhii. Komantii namaa 30 takka deebisii yookaan 20 yookaan 50 sii kanna chaalenjii akkasii namaa kana baatirraa feesbuukni. Chaalenjii kanaaf viidiyoos 2-3 ati walitti dhaabdee hanga 4-5 yookaan 7 sii kanna. Ati armaan tana gootee firraa fixee dhiisuu dandeessaa yookaan ji'a guutuu takka takkaan poostii godhuu dandeessa. Siboo maal waa poostii nu godhaa waltaa siin jira garuu warri feesbuukaa
doolaara bareedaa kana sii kafaluu fi chaalenjii san sii kanne. Chaalenjii uummanni sii kanne sani uummanni Oromoo kun feesbuuka faranjii kanarra kaate poosti godhaa jirtu kana aboo maal poosti nurra godhaa oolta jee walifata. Ka faranjiin siini fanne ka faranjiin maallaqa sii kafaluuf chaalenjii akkasii sii kannite godhaa jirtu aboo maa poostii nu baay'iftaa jee siifata. Ati gaa faranjiin nu siini fanne doolaara santu si duraa mul'ataa doolaara ammas badhaasaa uummanni nu akkanas sii kannu afaan Oromooti jettee dhabdaa ustee poostii irra galnaa qeexee doolaara kee fudhattee ummata kanaa wajjin adda baata. Ummata argata keetitti budaa ta'u argata si dhoorgu. Laal kaamma maaliif poostii nurra godhaa oolte jechuun doolaara san dhabii jechuudha hiikkaansaa. Fakkeenyaan sitti maa jira amma Aleeks Taayyee torbaanitti poostii saddeeyyoo godhee chaalenjii feesbuukni kan nuufiif godha. Warri feesbuukaa chaalenjii kan nuuf godha. Ati dila as taa'ee dilli as viidiyoo kana laalu kuni chaalenjii sii kanna feesbuukni kee hundi feesbuuka nama abbaa fedhee ta'ee wanni an kana wanni nan jechu jiru beeki feesbuuka abbaa fedhee ta'ee ka doolaara maallaqan kafalleen jiru fakkeenyaaf. Ati wallaala keetirraa yoo ta'e malee feesbuuka ati harka qabattee deemtuun ka fedhatee ka maallaqan kafalleen jiru. Rakkoo keetii fi wallaalummaa keetii fi usteetuma deemtee afaan banuu fi jaamaa ta'uu kee bakka deemtee komantii namaa dhoobuu fi waanuma hin taane hudduu dhalaafaa jala ooluu bakkuma beeraa bakkuma arrabaafaa si argan malee akkamittiin jijjiiramaa jettee chaalenjii kana takkaa qaqqabdee laalle. Namni kun maaliif godhattee laalle chaalenjii maa poostii gujuuftee jettee afaan keetuu boo kana banuu malee. Amma gaseenaatuma mucaa kanaaf laayikii godhaa isin uummataa miti. Wallahi gizee garii nama aarsitan. Mee feesbuuka kana yuutuubii seelaa laala akkaataatti kafalu isin kunuu isin fayyada. Waan faranjiin na xaggootuuf waan chaalenjii namni ilmi Oromoo tokko har'aan tana chaalenjii akka waan akkanaa sii kannee silkii tana badhaafamii jedhanii nama Aleeks Taayyeetiin. Bar waan biraa takka irraan eegganne laayikiin keetii fi sheeriin kee tokkoffaa bahuu qabaa jedhaniin. Tokkoffaa baanaan ni fudhattaadha. Waan biraa takka jarri irraan fudhanne jarri xalabaa takkanaa takka irraan barbaadu. Mucaa kanaaf amma namni kun hundi osoo gasseenee godhee har'umaan tana afaan goolabee fixee biraa ba'a. Akkanatti uummata histii walii yaadu an takka argeen beeku. Takka argeen beeku. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulillah. Argata namaatiif akkana walii quudhuu dhabuun bar laayikiin bara akka qubaan tuqan tun amma isin jillee as jiru kun kanuma waan kana viidiyoo laayiviin anaasawu kana ka laayikiin godhanii jiraame. Bara arraba bar gizee garii akkatti waa isinitti maniitu arraba kanaanii. Laal nama garii gisuma akkasi arge waa faama. Gisuma poostii kana arge waa faama. Inni lammataa itti himtu dhagaa. Inni sadaffaa yoo gorsitee dhagaa. Inni afuraffaa yoo arrabsitee dhagaa. Inni shanaffaan osoo ijaan agartee kabalaa gurra guuttee dhagaa. Wal dhaba. Amma fakkeenyaaf isin ijoolleen faamilii nama 4-5 taatanii faamilii keessa jirtan. Maatuma keessattuu bara tokko akkanumatti abbaa kana laalee waan abbaan fedhu beekuu jira. Tokko immoo kan itti himan beekuu jira. Tokko immoo kanuma akka ifiin beekuu jira. Tokko ka lolalinii beekuu jira. Tokko abbaan asuma kirkimmaatti naqeeti hayyee jee fudhata. Akkasii wal keessa jira namni tanaafi kabalaadhaa jira namoota hedduu kana keessa ka kirkimmaatti himtu jira. Akkasi malee ati ka gaarii taatee waan namni sitti himu kun gizee hin fahamtu ati nama nagaa ati ni fahamta. Amma jaaloo juus kun namuma akkanan laaleetuma waa fahamu. Mataa goofaree godhee dinnichaan kun ammoo kaartoonni kiyya kuni osoo ati itti waan himni akkanuma fahama. Kamman laaleeti namni kun suuraa tana arraan tana waan jaalala takka irraa mul'ata jee poostii san hubata. Garii asuma keessatti suuraa namaa tanaas eegee irraan hubatu barreeffama namaa kana dubbisullee irraan hubatu. Mushaqqalii ilmi namaa kun sii galee akka qubaa kanaati wayii wal qixa. Mushaqqalii namni kun hundi. Garii kana barsiisaanu bara mana barumsaatti qaw godhetti hima. Garii ammoo asuma dhaabbatee achitti waatti hima mana barumsaa gaanii beeytanii miti. Barsiisaan gabatee jala dhaabbateetuma bilaasboordii jala dhaabbateetuma achi waatti hima.
tokko achumaa intala qotaas achumaa garee biraa haasawa achumaa qalama nyaata. Si galee barsiisaan biroonkii harka qabatee taa'u tanaani asii darbee mataa keessa dha. Akkasi galaaf nama garii asumaa arraba tokkotti darbe taa'ee dhagaa garii gorsa bareedaatti darbe taa'ee dhagaa garii ati kanuma dhuftee teessu si hubata. Akkasii namni dilli asirra jiru kun tokko jettee yaadin gizee namni arraba asirraa darbee nama darbeef qaba. Shanyii darbeef qaba. Shanyii namaa tana gaa shanyii osoo gosarraa dhalatan hin ta'in namni akkanuma gizee ilaalte akka bishingaatiif boqqollooti shanyii qaba. Sariifi hadhooytu qabda gizee waa darbitu kana hundinuu arrabseettee ni jirati. Ati keessaa hubatte taanaan dhugumaaf dubbata namni kun gaafa jettee waa hubattu si hubattee hirtaati. Garii gaafuma ati asii marfee tanatti darbitu hin dhaga'u mataa dhuubeetu mataa jeetuma achumaa lolammaas furriifaa yaasaami ja hin hubatu. Ammaan keessa qoosaatti kunne wanni isin hin jiru wallahi mucaa kana gasseenaati namni viidiyoo kana agartan hundi keessan bakkuma takka gasseenaati dhaqaa like share komantii milkaa'ii jechuma juu qofaan jaati itti tiicha komantii osoo kudhan gootanii illee bareedaadha. Laayikii gootan nama hedduu bira gaammaas badhaasa isaa fudhata mucaanii bar waan takka hin barbaachisu badhaasni isaa silkii iPhone tana fudhachuma jechuudha. Silkii iPhone bar waan guddaa taateeti miti. Silkii iPhone isin kun nam tokko ne ergitanii bar hojii keessan kamindaa baatii takkaatiin boodeen bitadhu jettanii dubbii fixxan. Garuu achii miti jaalala hawaasummaa wal jajjabeessuu waa meeqa as keessa jira dhaqaatii itti gaccabsaa akka inni argatu godha. Murtii guutollee dhaqaatii galgala hoggaa inni dhufe waan Facebook isaa jala jira waan TikTok isaa jala jira gasseenaa liinkii tuqaa TikTok inni fidee 150 galchaa jeesan gaqqabaa tuqaaf makiinaa manaa badhaafamtaa jedhaniin naxatti TikTok 150 galchee makiinaa manaa badhaafamuu jechuun waan guddaadha. Dhaqaatii murtii guutoofillee fooloo haga san ol guutaa haa fudhatu. Aleeksi Taayyeetiifillee dhaqaatii laayikii godhaaf haa fudhatu. Wal jajjabeessaa kuni qulqulluu garaa kiyya kana keessa qulqulluu argata namaa hedduu gammada. Wal jajjabeessuu aadaa godhadhaa akka uummata Habashaa san. Fakkeenya isin haa ta'u Adoonaa hin dheengadda birrii miiliyoona 5 kannaniifi guyyaa takkatti fooloo miiliyoona takka guutee hunda isaa fudhate birrii san. Waan kana waa malee jennee wal jajjabeessuu aadaa godhadhaa. Yalla. Sheer walii godhaa kanaas dhaqaatii mucaa jala gasseenaati non waliin kee asirra kaaya kana kaana asumaan gadhaawaati gasseenaadha ammaan tana itti cabsaa bakka isin baastanii ilaalla walii sheer godhaa laayivii kanallee nama hedduu bira akka ga'u. Let's go.